obboleewwan akkuma seentanii ishee walii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu obboleewwan keenya biyya duniyaatti argamtanuu. Nagaa kootti alhamdulillah. Isinis baga nagaa taatan baga jiraattanii. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Obboleewwan keenya egaa ilmi namaa dubartii ta'us, dhiira ta'us, xiqqaa ta'us, guddaa ta'us yeroo uumamu fuuldura isaa akka duuti jiru ni beeka. Akkasumas obboleettiin keenya kun baay'ee garaa nama nyaatti. Obboleettiin keenya kun maqaan isii Khadiijaadha. Godina Jimmaa naannoo Saqqaa Coqorsaatti dhalatte jedhee guyyaa lamaan dura dubbadheen ture. Guyyaa lamaan dura viidiyoo isin argaa jirtan kana waraabee yaadatti yoo ta'e maqaa ijoollee Saawud Arabiyaatiin waan ta'e gumaachee fi anis akka dhuunfaa kootitti gumaachee fi akkasiin du'aa kadhattanuuf akkasiin gargaartanuu. Kairoo Ijipti keessatti erga Kairoo dhuftee jala mangeenyee bakkeedhaa obboleessi keenya Baahir argatee fudhatee galee haala hamaadhaan dhukkubsataa jirti. Hin dubbattu, ijjisii gurrisii qabamaadha jedhee isinii gabaasee lakkoofsa bilbilaa Baahir irratti maxxansee viidiyoo daqiiqaa 20 wayii waraabee isinii dabarseen ture. Viidiyoodhuma amma walakkaa irratti qindeesse kana. Haa ta'u malee akka nu jennee tun ta'in akka Rabbi jedhe ta'ee obboleettiin keenya Khadiijaan gara akhiraa deemtee jirti. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wallaahi baay'ee garaa nama nyaataa, baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya akkuma keessanii akkuma koo akkuma keenya biyyarraa of jijjiirettee biyya baatee biyya Suudaan keessa jiraataa turte. Biyya Suudaan keessatti dhukkubbii isiitti jabaateen dhukkubbii isii qabeen gara biyyaatti galuudhaan biyyatti wayyooftee gara Suudaanitti deebitee dhuftus ammas dhukkubichi itti deddeebi'uudhaan biyya jijjiirachuu qabdaa, yoo biyya jijjiiratte malee dhukkubni kun sin dhiisuu jedhameenii akkan haasaa dhageetti. Gara Kairootti dhuftee Kairoo Ijipti keessatti namni isii simatu dhabamnaan obboleessi keenya simatee bira kaa'ee dhufteetu ija tokko hin gahin dhukkubarra buutee Kairoon akkuma kanaan dura dubbadhee ture. Kaan kolfisiisaa simatti, kaan gaddisiiftee simatti. Obboleettii keenya kana afaan qollofee waa tokko inaasoftu turtii ija tokkoon booda jechuudha. Turtii ija tokko jiraatte keessatti xiqqoon dubbatti maalummaa isii Khadiijaa ta'uusii godina Jimmaa naannoo Saqqaa Coqorsaatti akka dhalattee fi Suudaan akka turtee waan tokko dubbattee turte. Haa ta'u malee akka carraa ta'ee Kairoon haala hin taaneen simatee haala hin taaneen geggeessee jira. Akkuma isin nu dheengaddaa viidiyoo ansinii waraabee argitanitti mucaan kun inaasoftu, ijjisii waan arguu, gurrisii waan dhaga'u, yoo birritti iyyames ilkaansii wal ciniinee jira. Waa tokko wanni isin ilkaansii sochooftus yookiin qaama sochooftu tokko hin jiru. Harkasii mirgaa bicha sochoosaa turte akkuma isin argaa jirtanuu. Haa ta'u malee kaleessa galgala jechuunis kamisaa halkan walakkaa naannoo sa'aatii 12 yaadattu yoo ta'e viidiyoo ijoollee Saawud Arabiyaa affeeree guyyaa nadhaa guyyaa du'aayitii itti fajjimaataati. Jimaataan booddee immoo sabtii haajaa qabnaa. Sabtii waa ijoollee Saawud Arabiyaa bareedaa dhageenya. Kanaaf du'aayii kadhachuu qabna osoo hin jedhee laayivii obboleessa keenya kanaa wajjin dubbataa jiru. Akka carraa ta'ee bilbilli irratti bilbilamee jennaan du'aayiin sunis utuu eegalamin addaan baanee laayivii sana addaan kutee ba'ee wannan yeroo sana laayivii sana addaan kutee ba'eefis bilbilli irratti bilbilamee obboleettiin keenya Khadiijaan kanneen gadda laayivii waraabe sun darbuunsi natti himamee jennaanii laayivii sana addaan kutee deemuu dhaqame. Haa ta'u malee dhannee ilaallee dooktaratti waamnee maal jennus waa tokko obboleettiin keenya godaantee jirtuuf waa tokko gochuu hin dandeenye. Egaa halkan edhaa achi bullee guyyaa jimaataa guyyaa hadhaa jechuudha gara qabriitti deemuu dirqamtee jirti. Kanaaf haala qabaraasii mimmijeessuudhaaf olii gadi fiffiigaa bullee ammas fiffiigaa jirra. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilmi namaa silasii gaafa dhalatu
أكدو نبيكا المنا ما ندلتا ندوا قالوا كان كديجا والله وانتني أنا ما ياتو وتواتكو براك سالتي تواتكو نياتي غرام بوفتين وتوكايو بياباتيف بكان غاتين وتوماتي سيتينا سنجرا چنجرنجرين وتوماتي سي كوفچو سيلن نغين وتوماتي سي فيديو دان لايف دان فيسبوك دان وانا دداتين بربادو تيرو obboleettiin keenya gara akiraan ol kaademte obboleewwan keenya hundumti keessan iyyuu obboleettii keenya kanaaf akka rabbiin dhiifama godhu makfiraa isiidhaa godhu du'aa kadhadhaa fi obboleettii keenya arrabni kee hidhamee ijji kee qabamee gurri kee qabamee gara akiraa deemte akka rabbiin jannatal firdoosiin sisimatu du'aa isii kadhannaa. والله باي قرانا نياتي أبولي وانكو هندم تكيسن يجو نموني فيديو كان لا جرتانو أبولي تيكين كان فقربين أرارمو أقربيني جنة الفردوسين إسي سمتو دعاي كانت دافي والله قرانا ما ياتي باي قرانا ما ياتي إيقا أبولي وانكينا نون تكين يجو يادا ددا قبنا يادا ددا يانا كرورا ددا غافنا ويادوا كينا قرو daganne jirra biyya namaa deemne hojjetanne mana ijaarranne makiinaa bitanne kana godhanne jenna in hojjetannaa walitti qabannaa in hojjetannaa maatii gargaarraa garuu bakka itti kufnu hin beennu akka itti duunu hin beennu kanaaf obboleewwan keenya nu karoora ilmi namaa karoora dheeraa kan waggaa 10 baafna ji'a tokko hadhaa ramadana dhufaa jiruun Ramadan ya Rabbi jadi jasa dafa ke sakabama jasa dafa genye ke nambenu jala mafa genye ke nambenu uya bori genyo ke nambenu karora ogga ko nan qurashani bafanna Rabbin karora kenya nasnu agaw ilmina magalu no lusilas bakkar uga namni an katun juru Rabbin gafa galli kenya ge nama wan khairi dalagate itti qophaa'ee galu yaa rabbi taasisi nama dingata biyya duniyaa kanarraa galu rabbi taasisini yeroo karoora baafannu karoora oggaa meeqaatama yeroo baafnu ofis yaadata yaa rabbi boriif inshaallah jedha jechuudha borii keenyaafis galaa hojjetata nama akkas dhukkufatee nama kufee karaatti hafee gargaarachuu dirqama ofitti goonu egaa obboleettii keenya rabbiin jannatal firdoosiin asimatu firoottan hiriyoottan obbolaa keenya gargaarra jettanii akkaawuntii obboleessa keenya harkaa fudhattanii gargaaruudhaaf qophooftan milkooftanii jirtu rabbiin miindaa keessan akka nama gargaaretti isinii hisaaba rabbiin gala keessan isiniif tolchu wallahi obboleettii keenyaaf jannatan hawwaa maatii firiyoottaniif immoo jajjabina hawwaa kanaaf namni maatii si beettanu akka obboleettiin keenya dhukkufataa turtee fi akkasiin boqottee biyya keeroo jibti keessatti awwaalamaa jirtu maatii biraan nu gahaa isiniin jenna galatooma alfaadhaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun obboleettii keenya siyaachifata obboleessa keenyaas immoo jabaadhu galatoomi jennee akka namni boru obboleettii kee yeroo isin biyyaa baatee bakka itti kuftu dhabde ofitti qabu gochuu qabna malee giroosaati maaliif sila fudhatee gale jechuu fakkaata qalbii irratti ilaalu kanaaf warri keeroo ijatti jirtan baay'ee isinitti agarsiisa bilbiltanii akkamitti jirta maaliin sibira dhaabannu jechuudha hawaasni maanguddoon kairoo ijiptis inshaallah dhufanii ilaalu irra deemanis gargaarsaan godhuuf jedheen abdii qaba mee obboleewwan keenya warri biyya adda addaatti daawwataa jirtan tokkoffaa viidiyoo kana sheer godhaa lammaffaa immoo bakka itti kuftan hin beektanu rabbii jedha obboleettii keenya kana gargaaraan isiniin jedha an gama kootiin silas kan mana yaalaa hin danda'amu kan kanuma bambarsii ittiin torbee tokko illee taatu ittiin bituuf birrii Itoophiyaa 500 aannan gumaachaa fi isinis amma qabdanuun bira dhaabadhaa isiniin jedha. Waan qabnuun namni amma qabu kennee dognan jedhamu jedhanii galatoomi obboleessa keenya rabbi jettee obboleettii keenya bira dhaabattee hangara kooti waadaadha. Waan barbaachisaa ta'e hundaan konkolaataa kootiin mana yaalaa geeffamu waan hunda si wajjin hin jiraan amma hin dandeenyes maallaqaanis irra deebi'een gargaara
amma iyyuu obboleewwan keenya hundumti keessan iyyuu maqaa obboleewwan keenya yaa rabbi gooftaa ko maqaa obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran huni birrii 1,000 Itoophiyaa dabaleeraan maqaa obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa maaliif beektaa obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa keessa jiranu obboleewwan keenya adda mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranu waan danuudhaan jala yaadadhaan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu iyyuu viidiyoo irra bahee waa bareechinuma irra deemee kadhachuu kana kananii guddisee erga ijoollee Saudi Arabiyaa hidhaatti haratti maaliif ijoollee Saudi Arabiyaa rahmatummaa jalaanaan hin beekne jiru ijoollee Saudi Arabiyaa gara laafessaa dhiira dubartiidhaan jenne hundumti jalaatu wallaahi takkaa nama rabsaan wayii bakka gargaarsaa bakki jarra qatan jiran akka dhagatamanii mana hidhaa keessatti hafanii miti obboleettii keenya kana nama lama sadiitu walii ta'ee yaajisa waan nama dhibu kana nan warreen biyya biraa jirtanus fakkeenya jalaaf ta'uu qabdu yoo nama hidhaa keessa taa'ee viidiyoo kana daawwata wallaahi kan ilmaan qabachuu danda'u jira kan ergasii naqun namaa ture ijoollee namni jiru jechuudha akka waan Ameerikaa jiran nuufi Austraaliyaa jiran nuti obbolaa jala kufi arginaan takkaan dubbatti jiranii beekamu kanaaf yoo kana irraa ta'e obboleewwan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtan maqaa keessaniin birrii Itoophiyaa 1,000 itti dabalee jira jechuudha akkasitti birrii 2,500 jechuudha maqaa kootiin 1,500 niyyaan qaba niyyaa koo sana rabbitu beeka maqaa keessaniin immoo birrii 1,000 itti dabaleetanii akkasitti birrii 2,500 akka rabbiin achi keessaa isin baasee gara biyya keessanitti nagaadhaan isin galchu warri viidiyoo kana argu yoomiyyuu jechuudha obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran maqaa jalaatiin birrii 1,000 Itoophiyaa kenneen jira amma qaban namarra qaban jedhanii utuma kee jiraatanii akka dararaanaan negatiin beekuuf akkasitti birrii 2,500 Itoophiyaa an ofii kooti akka dhuunfaa kootitti maqaa ijoollee Saudiis dabalatee gumaacheen jira isin immoo ijoollee Saudiitiifis du'aa eegadhaa obboleettii keenyaafis du'aa eegadhaa isiniin jedha hangara kootiin galatoomaa dhagaa viidiyoo kana sheer godhaa